Oromooti ya video tan like godhati Hassan Braham nagaha Hassan Ruduhan ana ifinjo nuti as keessa dhalan nuti abbaa fedhe waan goone kajoo sanii nagaha sodaat heenya baafateeti bikkuma inni jiru dhabne baafatee amma dhufe jee ol bee haasawaa jechuudha. Oromoo waan biraati ammoo jabduun wani na jabduudha mee uummanni Oromoo bakkuma jirtaniifuu as dubbadhaame warri silaa dhugaan Oromoodhaa laayikiidhaan mee waliin gahaa bakkayyuu Hassan keenya deebi'e gurraacha keenya deebi'e gubbaan keenya ka Oromoo magaalaa Yaman jiru san ka magaalaa Adan jiru sanis deebi'e jaati mee wal dhaqqabsiisaa. Garuu nuti kana hundaa'u isa dalagu jira as keessaa dhugaa Adan keessaa bahee jiranni tamam mucaa qabnees nu harka dhiisee warra duraan nama wajjin tumuu ture. Mucaadhaas nu harka dhiisee hoo mucaa osoo baasee nuuni maallaqaas fidii hottoo osoo nuuni baafatee jechuudha. Nuti irra dhaqqabnaan bikka inni galu. Baafatee manaa jijjiirratee amma kun ol bahee haasa'u. Dhiirummaan jaamtu kun arra ol bahee waan bahoo waan inni haasa'u dhagaa. Yaa ilmaan Oromoodhaa kan jaalattanis like nu godhaatiiti ani gurraachi keessan maal jiyaasa. Oromummaas hin qabu. Nama leellisu nama aadaa nama leellisu Oromummaan qabu. Oromoon aadaa ifiin leellifti. Oromoon aadaa qabdi safuu qabdi. Kana ha aadaan qabne ha safuu hin qabne. Tamam. Kana arraan tana ani Oromoo jee ol bahee wajjin hanjamaa jechuudha. Nuti Oromoon arraa boruus bikka feenetti bikka jirrutti nama jala dhiibnu ilma namaatiif gachiifnee ilmi namaa irratti hin dhiichisu. Adeeroo dhageeffadhu nama tarrachi dhiichiftuu miti. Warri silaa'uu Oromummaan isaanii shakkiitti jirtus komantitti as arraba keessanas barreessaadhaan isin jaa akkuma aadaa ta'e sanitti laannoo Oromummaa ta'e tanaa shakkiidhaan nu jira isin Oromoo waan biraati. Silaa'uu uummata kaanillee nuti jibbina isaan qabnu hin jiru beekte Somaalee haa taatu Amaara haa taatu Tigree haa taatu namni ilmi namaa namuma wanni nuti jibbinu namuma roorroo nurra dalaginu maali ilmi Oromoo amma namni tokko biyya namaa keessa dhalate nama fiiti wajjinillee yoo guddate alagaa wajjinillee yoo guddate irri hedduu jibbina agartee nama haanuma akkara nageeyumaan ka'anii jibban takka agartee hin jirtu san nu bira. Nuti nama roorroo nurra deemuma jibbina malee nama kaanee jiru nageeyaan fira roorroo bobbaanee amma jibbinsa nuti silaa irraa himan nu jirru taan takkitti tanarraa bara ilmaan Oromoo bakkum jettaniifuu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi deeggartoota chaayinaala birraadhaa yoo yaa ilmaan Oromoodhaa kan biyya keessaa biyya baay'ata marti keessanuu duraan duursinee salaamtaan keenya qonnee irraa burqee barree isin bira haa ga'u isin jenna yoo yaa dhufnee jirra. Hassan biraan nagaa video kana share godha waa inni jee haasawee kalee agartanii jirtan mucaa rooba qabnee harkaa qabnu kootu baasennaan nuti kumsadi ta inni duraan baharirraa barbaadu miiciyoo jaalatan miiciyoo waan itti baase bahariin baas yoo jiru san isaan baas jennee nuti isa mucaa obbole nama isa deemu kan hunda qabnaani baafatee jechuudha. Baafatee ta'iiziin deemee jee garuu ta'iiziin bikkinni deemu akka inni baafatees quba qabna nuti. Tamam dhugaa akka deebi'ee jirus qubamna. As beheetiin uma amma deebi'eetiin jira nutis waan callifneef qabna. Tamam mucaa ammallee adeeroo nuti ilmoo namaa roorrisu fastaawutti hin jirru garuu hanga ati waan san kafattuu mucaa gadi hin dhiifnu nuti. Mucaa dandeenyaan hoottu baafadhu nuti mucaan nu harka jira. Arree numa as baateetiti yaa Oromoo kan na jaalattanii kan na jaalatin as bahamee hoottaa gammada yaa ofiin laayikii godhaa waan na jaalatan. Maal laayikii sii godha obboleessa kiyyaati dachii laayikee. Ana gurraacha keessan jette. Ati dura Oromummaa kee ta'uu hin beeknuti. Oromummaa kee ta'uu nuti hin beeknu obboleessa. Feetu as keessa dhaladhu feetu samii keessa dhaladhu nuti naku. Tamam nuti roorrifamaa hojii jirra mallee. Tamam akka isin fattaalummaadhaan ilma namaa irratti hamtuu yaaddanii nuti asit dhalateettanii Oromoo roorrooftan. Nutis biyya dhalannee haa dhufne dhageessaa ni jirra arraa boruus waan takka nama keenya irraa fiddan arraa boruus nama keenya cinnaa jirra. Hordoftoota keenya alhamdulillahi rabbil alamin
روبا اللي ملي ما قبنا تمام بك خاين نجرة تمام نتي المنا ماتي تومني مال غوني بوانو قبو غرو رجالة هانان حسن بافتي دفه ندورة دفه تما تمام هركنو كنتي dhugaasaniin Oromoo ta'e Oromoo isaa jabeessuu qabeenuti mush Oromoo irratti roorroo oofee asiin haasawaan hin jirtu tamam nuti si daran asiin haasawaan adeeroo Oromoo irra roorroo oof hin dandeessu feetu as keessa dhalatta feetu dhiista tamam Oromoo wahiin godhaa yookiin hamtuu irra yaadaa ciriigati nuti as keessa jiru Oromoo irratti hamtuu yaaddu hasan waliif tatteenye tamam bikka jirtu silaana maanimtu bikka khanaan jiraa itti namaaniin tolbiite viidiyoo maree ati immoo bikka nuti gallu bikka nuti yaalu bikka nuti oollu bikka nuti teenyu beeyta mucaaniin baaseettee mucaa waada galtee akkattiin si baasanii raamaaliin kafalaa meettee baafatte biyya tana keessaa si quba qabna waa hundaa'u nuti garuu ati baafatteef ilma namaa irratti dadhii itti goonee ilma namaa miidhaan jiru sii galaa nuti akka xeetii miti adeeroo ati dhiiga dhuguu bartee nuti dhiiga dhuguu bar nuti tolaaf yaana malee akka xeetitti badii fi yaanu nuti tamam akka ati badii namarratti ooftutti badii namarratti yoo nuti ilma namaa tolaanii wajji jiraachuu barbaanne malee mush badii yaadee ilma namaati wajjiin jiraadhaa hin jirtu tamam sii galaasan garuu as keessa dhaladhee teephii binjeen rabbi qofa haana jee gabaabdu rabbi qofaatu ana ifiin jee malee ana ilma as keessa dhalate ana ilma Oromoodha maali kana jechuun Oromoo rorroofti Oromoo rorroofti Oromoo qabdeetutti Oromoo akka feete gooti Oromoon ati Oromoo akka feete godha hay booti qota qaanfadhu adeeroo namni xiqqishoo takka qaanfachuu gaarii dhagee wooma takka wanni ati nurraa fi anaa fi nuraddiinis nu lamaan bichaa as keessa jiraami ifi carraa laal wooma takka waan nu gootan isin ijoolleen as keessa dhalattan warri Yaman keessa dhalateen baana wooma takka waan nurraa gootan hin qabdan adeeroo dhageeffadhaa namni biyyatti dhalanne jee ifin dhaadatu namni if dhaadu maarree mucha lamaan goojaan tamam ifin dhaadina if dhaaduun gaarii miti dhiira isinis nutis dhiira tamam laal nu feenaan nu as bahuudha malee if dhaaddanii baallee haatanii filip jechuu dhiisaa nuti nama isin waarraa fiddanii miti nama isin hangarta karraasiisaniiti miti garuu nuti nama sodaatoo sii miti tamam ilma namaa sodaannee mataa gadi hin qabne rabbi sodaanna malee ilma namaa hin sodaannu nama akka keenyaa habaati sagalee dhalate ha nyaatee dhugu wanni irraa sodaannuuf hin jirtu sii jalaa deeroo hin utaalin ifii ol hin utaalin likki si deebifna akka ati likkitti namarraa deemtu si goonaatiti ifii ol dhiibin tamam ganaadha xibbii si taphachuu ta'e sii galaasan ana nuraddiinii fi carraanis nama if dandee firraa si dhorkuudhaaf muratee taa'u jiru nu murtii qabaannaan nu as bahiititi akka keenya dirree deemne kilmaa feetu as keessa dhaladhoo adeeroo as keessattiin dhaladheettee if nuun dhaalatin nuti feetu as keessa feetu bikka feetee dhaladhoo nutuma Oromiyaa irraa dhufe kanaatu funyaan si ruutaa irra akka bilaata akkana funyaan si ruutee nama keenya ka'aatiin irra roorriftee akka feetarra yaaddees ganaadha akkana dhiige isaa baasu teessa tamam nama keenya hawaalaa buusuu turtees akkana ganaa baasu teessa laal birraa wayii sodaataa adeeroo an lubbuun tiyya muramtee haa qabdu hoo lubbuu tiyya mure an nama kiyya roorrisuurra lubbuu tiyya murtee darbuurra na wayyaa sii galaa yaa bado hoolaa hoolaa baa ol baatee maasis baa jechuu kan eegaltee maa akka dhiiraatti bikka sii wassafnee si dawwallee jirraa maa nuun dhufin haasii bikkaa jijjiirrattee baafattee Yaman kee adan keessaa baafattee bikka biraa teessee ammas deebitu na irraanfatan jettee amma ol baatee haasofta
eewa hunda karaa beeffattee nuti ammallee seelaa namaaf nuti nama firraa si dhorku siigilee siin baddu garuu xiib injeena deebi'u namni xiib jedhu tamam bikkantaane kofa bikkantaane kofu teessa hunnaan qabeettee xiib injeen hunna haa qabu rabbi qofa malee ilmi namaa hunnaan qabu deebi'u baay'ee sagalee dhalatte kana keenyee firraa si dhorku nuti an dubbiin teetu na hubachiifti akkana xiib jettee nama dheessita akkana dhiiraatti naqabaa naga dhiisattee nama dura deemtaa jechuudha nama dheessita bikka kanaan naa hoottaa jettee hogguuntu dheene bikka kana jirtaa bikka san jirtaa dhiisi waan akkanaa dhiira waan akkanaa irraa bareedaa miti takkana hordoftoota keenya Hassan Ridwaan biraan laayik godhaa sheeriin Hassan Ridwaan biraan naa gahaa kana gurbaa dhiira ifiinjoo dhiirummaan qabne nadhoodha nadhottiin beeka nama akkanaa dhiirti as baateen nama dura dhaabbatti malee baafattee adan keessaayis bikkaa jijjiirrattee oluma baatee hin haasoftu nuti bikka wasafnee fi guyyaa meeqa eegaa jirra ni dhabne deemee as keessaa amma as deebi'e bikkaas nuuni mukkanaan waa maruu malee nuti immoo bikka takkaan jijjiirranne nuti manumaan duraan jiruun jira ni beeka dhiira taanaan dhufuu takkanaati hordoftoota keenya hanga viidiyoo biraatiin wal dachaanuu gaa dubbisaa tanaan ol baase السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجن جردا سنين جردا